Safir Biniam taphataa sarara fuulduraa biiftuu boolee irratti taphaumna adeemsite jechuudhaan abbaa murtii tapha kana biiftuu booleetiif rukuttaa adabbii kennaniiru. Rukuttaa adabbiin taphni kun kan jalqabu ta'a. Rukuttaan adabbiitiin jalqabsiifamuun jedha taphni kun biiftuun boolee kubbaa dheeraa gara fuulduraatti waan dabarsan fakkaatu. Kubbaa dheeraa haa ta'u malee sarara ittisaa Beetel Jamoo Salmaa miti. Kubbaa dheeraa Reemboo Ali ajaa'ibaati. Ta'us garuu Reemboon kubbaa kana hin qaqqabne ariifataa waan tureef ariitiin kubbaan kun ittiin ergame gara alaatti ba'eera. Beetel Jamoo kubbaa kana deebisee jalqabsiisa. Beetel Jamoo lakkoofsa 2 Naatinaayil kubbaa dheeraa Naatiin kubbaa dheeraa Chung Abdii Chung qabachuu hin dandeenye. Beetel Jamoo tokko lamaan Beetel Jamoo walitti fudhatanii Beetel Jamoo lakkoofsa 13 kubbaa ajaa'ibaa gara fuulduraatti carraa gaarii argatan garuu fayyadamuu hin dandeenye. Kubbaan gara kanaatti waan ba'eef Beetel Jamoo darbaan argataa gochuu waan agarsiisa. Gol gabay Abdi
Hamileen hin jiru amma. Isa dhumaadhaam. Isa dhumaa rukutaa'eera. Maqaan koo Girmaa Dhinaan jedhama. Waldaa Beetel Jamoo Kanasitti dura bu'aa jaarsoliiti. Mul'ataa jaarsolii waldaa sanaati. Addunyaa Wayyeessaan jedhama. Biiftuu Booleerraan dhufe as tapha michoomaa Beetel Jamoodhaa fi Biiftuu Boolee gidduutti ta'ee isa kanaan duras ispoortii irratti hirmaachaan ture gartuu kana wajjin. Kanaaf har'ammoo michooma kanarratti argamee haamilee guddaadhaan hirmaachaan ture baay'ee natti tole utaalaan ture dargaggeessa cimaan ta'e. Ani Wabii Barraan jedhama. Kanan dhufee waldaa Biiftuu Booleerraati. Guyyaa har'aa yeroo gaarii qabaanne baay'ee namatti tola ture. Kaayyoon isaanii guddaan tokkummaa jaalala isa kana bifa ispoortiitiin haammannee isa kana argisiisu ture. Bifa ittiin wal barbaadan sababii ittiin wal barbaadan kubbaan sababuma ta'e malee waan isaa kaayyoon isaanii guddaan wal arguudha jechuudha. So wal arginee yeroo gaarii dabarsinee baay'ee namatti tola ture. Isaan gidduus kaka'umsi ture gama keenyaanis kaka'umsi ture baay'ee gaarii ture. Taphichis bareedaa ture baay'ee namatti tola ture. Ijoolleen baay'ee dandeettii qaban gama lachuutiin baay'ee mul'ataniiru. Kanaaf baay'ee nama gammachiisa ture jechuudha. Yeroo dinqii ture baay'ee. Maqaan koo Mootii Gasuun jedhama. Waldaan koo Beetel Jamoorraati. Gartuu Worshiipiirra. Kaka'umsuma dargaggoo keenyaatiin kilabii dhaabbannee kilabii kanarratti immoo namoota garaagaraa ispoonsara gaafachuudhaanis kan ta'e bifa kanaan immoo wangeela lallabuunis hin danda'ama waan jedhamuudhaan ijoollee kurfeessinee gara kanatti gallee jira. Maqaan koo Abdii Amsaaluun jedhama. Waldaa Beetel Jamoorraati. Lakkoofsa gara dudduubaan ture. Dumarratti dabaltii jabaatan garuu fuulduratti siqe. Irraa Waaqayyo nu gargaaree baay'ee namatti tola. Carroota garaagaraas argannee ittiin fayyadamne. Sanarraan kan ka'e carraa xumuraa irratti taphataan Masqaloo jedhamu. Tapha xumuraa irratti daqiiqaa xumuraa irratti goolii nu jijjiire achaa taanee ture. Yookaan walqixa taanee ture jechuudha. Duraan durfamaa waan turreef amma immoo Waaqayyo nu gargaaree walqixxee taanii lafa jirrutti peenaaltiidhaan immoo egaa akkuma beekamu mo'amneerra jechuudha. Carraa argannee ture muudhaaf dhugaa dubbachuu fi gaafa paasii gaafa ta'u immoo abbaan tokko immoo dirqamadha. Maaltu natti dhagahama ree gammee. Aareera dhugaa dubbachuu fi geemiin maqaa obbolummaa yoo ta'e geemiin immoo warri nuti immoo obboloota keenyaa Goolee gaarraa gochaa ture. Goolee gaarraa immoo haaluma gaariidhaan kan xumure yoo ta'u jabinumaan otoo hin ta'in waaqayyoon kan nu gargaaree mooneedha. Gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Baay'ee nutti tole. Akkaataa kanattiin kanaan dura wantoonni kun beekamaa hin turre yookaanis immoo akkaataa kanatti walitti dhufanii ijoolleen keenya
tapha michoomnaa taphachuudhaan kanaan dura wanta akkasiin turre garuu yeroo wanti kun gara keenya dhufe nus baay'ee nutti tolee dargaggooti keenyas itti gammannee waldaanis jaarsoliin keenya itti gammannee yaadicha fudhannee achii booda immoo akkaataa kanatti yeroo gabaabaa gidduutti akka ittiin akka milkaa'u ta'e kanaaf baay'ee gammannaa baay'ee nutti tole. Duruma akkuma warri sagantaan kun yeroo inni jalqabu dubbatanii ispoortiin bifa adda addaatiin nu fayyada. Nu keessumaa kiristaanotaaf immoo akkuma macaafa dubbifannee hubannee beeknee ittiin jiraannu sammuun keenya qaami keenya yeroo hundumaa qophaa'aa ta'e waan nu mudatu hundumaaf qophaa'aa ta'e kan argamuu fi qaamaan ciminnis barbaachisaadha. Sagalee waaqayyootiin ittiin jiraachuudhaaf jireenya bara baraa ittiin nu geggeessa. Qaamni keenya immoo yeroo hundumaa umurii kamirrattuu nama qophaa'aa ta'uudhaaf ispoortiin baay'ee barbaachisaadha. Hariiroon dargaggoonni waldaa lamaan jalqaban kun magaalaa kana dhuunfatee waldoonni kiristaanaa gartuu akkasii dhaabbatanii darbiin finfinnee tokko akka inni dhaabbatu abdii guddaan qaba. Kaka'umsa guddaa nu keessattuu meeraa injifachuun keenya baay'ee gaariidha. Isaanis tiimii salphaa miti. Baay'ee tiimii jaboodha. Kanaaf tiimii wal'aansoodhaan gaafa ta'u immoo sitti tola jechuudha baay'ee. Cimina isaaniitu mul'ate kan keenyas immoo moo'ichumtiyyuu gaa mirkaneesseera. Egaa inni kun immoo maaliif nu kakaase caalaatti irra deddeebinee wal arguudhaaf waliin taphachuudhaaf even tireeningii waliin gochuudhaaf isa kanaaf carraa uumuu jechuudha waan gaarii ture baay'ee. Kan dura aanaa boojii dumachiidhaaf taphadheera. Godina irratti tura. Amma immoo kun waldaa Biiftuu Boolee wajjin taphachaa jira. Waldoonni adda addaa waldaan keenyaa waldaa baay'eetu magaalaa kana keessa jira. Naannoo magaalaa kanas jira, naannoo shaggariinis jiru, Finfinnee keessa iddoo baay'ee jiru. Kanaaf waldoonni fakkeenyummaan kun fakkeenyummaa gaariidha waan ta'eef michoomina gaariidhas waan ta'eef kanaan qabanii dargaggoonni keenya iddoo oolmaa isaanii akka jabeeffatanii ispoortiinis barbaachisaa akka ta'e beekanii akkuma kanas immoo hojii waaqayyoo hojjechuu wangeela bal'isuudhaaf fakkeenyummaa gaggaarii as keessaan argachuu dandeenya. Namooti lubbuu haaraan kana ilaaluu dhufanii kan tokkummaa kana jaallatanii illee gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhufan jiraachuu danda'u. Karaa kanaanis dhugaa baana wangeela dhugaa baana waan ta'eedhaaf kanaaf baay'ee gaariidha. Baay'ee gammannas waldoonni kaanis fakkeenyummaa kana fudhatanii akka isaanii hojii kana irratti hojjetan illee asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Dhaamsa ni qabu. Guddaan jennu, xiqqaan jennu, dhiira, dubartiin jennu, shamaran hin jennu, dargaggeessa hin jennu hundumtuu bakka ispoortiin kun geggeeffamaa jirutti amma yoonaattan iddoo sanatti argamaan ture. Namoonni biraas kanarratti hirmaatanii ijoollee warra kana qabaan keessatti hirmaatanii hamilee kennuudhaan deeggarsa karaa adda addaatiin leecalloo haa ta'u waan adda addaa ta'u waan isaan barbaachisu hundumaa guutuuf hin barbaachisan. Hamilee isaanii jajjabeessuun keessumaa koochiin keenya immoo baay'ee profeeshinaaliidha. Nama waaqayyo nu laate kana bukkee dhaabbannee akka inni karaa hundumaatiin isaan qopheessu itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Dargaggootaadhaa fi dargaggooti walitti dhufanii bakka jaalalumaan kun gareen kun kan inni dhaabbatee fi tokkummaa waldootaa kan inni cimuu fi akkasumas jaalalli dargaggoota gidduu jiru. Qaami dargaggootaa iddoo adda biraatti suusii garaagaraatti keessaa baduurra iddoo dirree kanaa dhufanii nama baay'ee akka bu'aaran akka taphatan taa'anii jiru jechuudha. Dargaggoonni keenya baay'ee namatti tola. Yeroo muraasa gidduutti shaakala kanas jalqabanii akkaataa kanattiin hojii kanatti galanii akkuma beekamu waldaa keenya keessatti jira dargaggoonni dhibbentaan gara caalu dargaggoota waldaa keenya keessaati. Yeroo waldaa keenya ijaarres kan baay'ee humna isaaniitiin ogummaa isaaniitiin beekumsa isaaniitiin hojii waldaa kana hojjechaa turan ijaarsa waldaa keessatti gara hirmaachaa turanii baay'ee dargaggoonni keenyas sochii gurguddaa qabu. Kanaaf ammas immoo karaa ispoortiitiinis karaa hojii waaqayyoo karaa garaagaraa hojjechuutiinis akka isaan jabaatanii hojjetanii fi ergaa dabarsaa fi karaa danda'aman immoo wanta jiruun immoo bukkee isaanii dhaabbannaa hin jajjabeessinaa akka isaan shaakalan hin goonaa meeshaalee kanaaf isaan barbaachisu illee hin guunnaa fi dargaggoonni keenya akka jabaatan jennaa warri Biiftuu Booleessi akkuma kanas warri kaanis kanarraa fakkeenyummaa gaarii fudhatanii akka isaan jajjabeessan illee kana ergaa kana dabarsuu barbaada. Jaalala keessanii duran isaanii calluma deeman akkasumatti hin jaalladhan ture amma garuu baay'ee dachaa meeqan isaan jaalladhe. Anis dargaggoota qabachi keessa baay'een isaan jaalladhe. Siinis waaqayyo si haa eebbisu. Waan bu'u tokkoffaan inni guddaan sagalee waaqayyootu lallabama. Tokkummaa uumama. Tokkummaa sanaan immoo ispoortiin kana immoo
bifa tokkummaa irraan kan ka'e waan guddaa argachuu dandeenye nabba. Inni kun dargaggoota gidduutti meeshaa madinqiidha. Jijjiirama guddaa wanta fidaa jirudha. Gara fuulduraattis wanta fidudha. Maaliif yoo jette dargaggooti wanta akka entertainmentii kana wanti walii wajjiniin godhamu wanti gareedhaan hojjetamu kun baay'ee hawwata baay'ee namatti tola jechuudha. So kanaaf dargaggoonni waan biraatti qabamuurraa waldaama keessa taa'amee waaqayyoon jajachaa waaqayyoon kabajaa utuu wanta wangeelarraa ba'ee tokko tuun godhini achuma keessatti immoo walii wajjiniin obbolummaadhaan tapha akkasii jaalala akkasii waan gaariin akkasii tokkummaa jabeessaa akkasumas immoo sagalee waaqayyootti qabamee namni akka mana waaqayyoo keessa jiraatuu fi wanta carraa guddaa uumuudha waan ta'eef baay'ee fiis charchii hundumaarra ijoolleen jiranii isa kanatti akka isaan hirmaatan waamicha goonaa fi walakka iyyafannu achumaanis immoo walii wajjiniin akka taphannu achumaanis immoo hojii wangeelaa wal duukaa akka hojjennu fudhachuudha kaayyoon isaa sababii kanaaf wal argina hojii wangeelaa hojjennaadha jechuudha. Nuti akkuma warra kaan calluma inni taphannee as keessaa fiignee sokkina miti waaqayyoon galateeffannee wal dubbisnee sirriitti walitti gammanneetu baanee deemna. Hojiin keenya hojii ofumaa tapha kubbaa argisiisuu qofaaf akka hin taane beekamaadha. As keessatti hojii amantii, hojii hafuuraa, hojii jaalala miti waan hundumaa kan caalu. Kanaaf as keessatti mul'ifna waan ta'eef waan hundumaa dura waaqayyoo galata guddaa fudhatu. Namni tapha kanatti hirmaatan hundumtuu tuumaa tokko hin ta'in nagaatiin namni taphatee utuu hin miidhamin waan ba'eefis waaqayyoon guddaa galateeffanna. Inni kan biraan mul'ata kana keessa keessanitti waaqayyo uume bifa kanaan walitti dhufnee akka waliin tapha jaalalaa tapha michummaa taphannu walis arginee waaqayyoon galateeffannu mul'ata kana waaqayyo sasin keessa kaa'ee fi waaqayyo galata guddaa fudhatu. Jaarsonni biituu booleerraa akkasumas waldaa biituu booleerraa Beetel Jamoorraas as jirra. Hundumti keenya walitti tokkuma. Amina ta'u. Kanaaf amma waaqayyoon nama tokkoon galateeffannee namni yaada qabus yoo jiraatu itti dabalee warree deemnaa jechuudha. Taaksiidhaan waan garaagaraatiin namni deemu waan jiru. Wal dhaggeeffannu waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyoon galateeffannaa garuu baay'ee dubbadhu waaqayyo isaa tokkummaa akkasii nu gidduutti godhachuu jalqabe kanaaf irra deebinee ammas ulfina guutuu galata guutuu haala kanaa galanni waaqayyoo isatti waan ta'in nagaadhaan wanti kun akka xumuramuufis waaqayyo isa godhee fi waaqayyo waan nu gargaareefidha akka garaan keenya hin gaddine akka namni hin cabnee fi eeggannaa kan nuuf godhe eenyudha. Kanaaf irra deebi'aa galateeffadha waaqayyoo. Waaqayyoon gargaaree gara fuulduraatti wantoota kanaaf kan fakkaatan tokkummaa keenya kan cimsuu danda'u cimnee irratti hojjennaa isa kana warri inisheetiivii isaa fudhatanii akka kana isin tumsinuufis nu gaafatanii nu wajjiniin kan hojjechuu warri jalqabdan waaqayyo isin eebbisuun barbaada nuti waan nurraa eegamu gochuudhaaf gara boodatti hin deebinu jabaadhaa isiniin jennaa warra kana qindeessaa turtan akka kana kun akka ta'u warra gootan waaqayyo gooftaan isin eebbisuun barbaada waa'ee keessaniif galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Walii wajjiniin waaqayyoon gabaabsinee galateeffanneetu xumura jechuudha. Hundumaa ol kan jirtu alfaaf omeegaa kan taate waaqa duruma durii waaqeffammaa turte waaqa abboota keenya waaqa Abrahaam waaqa Isiyaaq waaqa Yaaqoob har'a bara keessa jiraannu kana keessatti karaa ilma kee Yesuus Kiristoos kan kee kan ofii kee nu godhattee ijoollee kee nu godhattee bara kana keessatti mootummaa kee keessatti warra hojjetan warra si waaqessan warra siin hordofan warra immoo ol waaqarraa mana bara baraa abdii bara baraa qaban waan nu gooteef yaa waaqayyo nagaa waan nu laatteef gammachuu waan nuuf laatteef haala kanas waan nuuf mijeessiteef tokkummaa kana waldaa keenya waldaa biiftuu booleetiif Beetel Jamoo gidduutti yaa waaqayyo akka kanatti akka jalqabnuuf waan nu gargaarteef si galateeffanna maqaa kee ol qabna maqaa Yesuus Kiristoosiin galannee ulfinni siif haa ta'u maqaan kee kan kabajame haa ta'u yaa waaqayyo wantoota nu gidduutti ta'aa jiru kana hundumaatii fi ulfinni isaa kabaji isaa hooqubaan isaa ililleen isaa yaa waaqayyo si duwwaadhaaf haa ta'u galanni siif haa ta'u sagadi guutuu siif haa ta'u waaqeffannaa dhugaan siif haa ta'u ilillee dhugaan siif haa ta'u yaa waaqayyo keessuma keenyaa si kabajna yeroo irrattis yeroo malee iddoo hundumaatti bakka hundumaatti ulfina kee mul'isna tokkummaadhaan taanee yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin galannee ulfinni siif haa ta'u egaa tokkummaan kun maqaa Yesuusiin kan jabaate haa ta'u wanti nu gidduutti biqile kun maqaa gooftaa Yesuusiin kan nuuf guddate haa ta'u kan nuuf dagaage haa ta'u iji isaa baay'atee lafa kan akka guutu wanti xinnaatee waayyeera fakkaatee jalqabe kun yaa waaqayyo biraandii addaa ta'e akka inni ba'u biyya kana keessatti
biyya kana kan duwwaatu hin taane akka addunyaatti akka Afrikaatti beekamuu akka inni danda'u waggoota baay'ee booda yaa Waaqayyo waan addaa kabaja addaa fudhatee akka inni yaa Waaqayyo argamuuf si kadhanna maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kennuuf haa ta'u nu wajjin hin ta'in nu gargaari Ammaatti nu wajjin waan taate maqaan kee ulfaatu hafa yeroo bara keenyaa nuuf eebbisi maqaa kee ol qabna maqaa kee kabanya galanni fulfinni siif haa ta'u obboloota kana keessa dadhaban hundumaa yaa Waaqayyo warra tapha kana irratti hirmaatanis maatii isaanii jireenya isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbisuun jaalala kee haa ta'u wanti jala hanqate hundumtiyyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan guutame haa ta'u kan wal qixxaate haa ta'u hojiin diinaa immoo maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u wanta nuti goonu waan nuuf gale gochuuf sanu tattaafanu kana dudduubaan kallattii garaagaraatiin boodeessa kan darbatu yoo jiraate wanti nuti hin argine yoo jiraate ati garuu kan argitu yoo jiraate diina biraa kan ta'e seexana biraa kan ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u wanti hundumtuu ulfina keetiif haa ta'u wanti hundumtuu kabaja keetiif haa ta'u hafa yeroo bara keenyaa nuuf eebbisi maqaa isatti nu jaallattee kan kee nu godhatte ilma kee fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyoon baay'inee guddinee galateeffannaa Waaqayyoo karaa hundumaatiin nu wajjin ta'ee yeroo kanaan nu ga'ee yeroo kana immoo akkaataa kanattiin carraa akkasii nuuf kennee walii wajjiniin taanee waldaan walumaa gala waldaan Makaa Yesuusiidha hundi keenya iyyuu Beetel Jamoonis inni Biiftuu Booleenis kan immoo Waaqayyoo tokkummaa keenya karaa kanaan uumee ijoolleen keenya keessatti dhuftanii hojii hojjettaniif kana keessatti namoota dadhabdanii hojjettan hundumaatiif Waaqayyoo isin eebbisu jennaa. Gara fuulduraatti immoo kana caalaa walii wajjin hojjennaa tokkummaan keenya kun karaa kanaan yoo jalqabee gara fuulduraatti hojii Waaqayyoo hojjechuu keessatti walii wajjiniin waldaa hirmaachuu keessatti karaa garaagaraatiin tokkummaan keenya jabaatee dhaabbata gara fuulduraattis walii wajjin hojjennaa kana keessatti immoo namoota hojjettan hundumaa Waaqayyoo isin eebbisu yeroo keenyaaf Waaqayyoo eebbisu nagaadhaan galaa Waaqayyoo isin wajjin ta'u gara isinis garanaanis tokkuma waan ta'eef rakkoo hin qabu jechuudha. Kani amma saatariiti warri Biiftuu Boolee warri Jamoo Beetel Jamoo ta'e wanta mo'amanii bakka itti dhaga'amaa jettanii yaaddu yoo ta'e tokkuma. Akkasitti yaadnu Biiftuu Booleenis kan keenya Beetel Jamoonis kan keessanii kanaaf tokkuma. Kanaaf akka itti beennaa Boris immoo hojii Waaqayyoo wajjin hojjennaa wangeela wajjin bal'ifnaa harka wal qabannee hojii gurguddaa hojjennaa Waaqayyo nu gargaara Waaqayyo isin eebbisu.